tolchu. Caasuun ammoo hayyoota hedduutu keessatti argamu. Hayyuu yookaan beekaa gaarii biyya Itoophiyaa dachii Oromiyaa oomishte abbaa siraadhaa Sheek Ibsaa Hasan Turjidduutti argamu. Naga harma dhuftan jecha rabbi umrii isaanii haa dheeressu. Jechaan suuraan gartee warri zamana dheeraa fagoo irraa ilaalaa turre miidiyaa gurra Oromoosaa waan inni keessatti argamu naga dhuftan isaanii jecha akkasuma keessummoonni biyyoota garaagaraa irraa biyya teenya Oromiyaa irraa akkasuma biyya kanaa fi naannoo garaagaraa irraa dhuftan hundi keessan baga nagaa dhuftan isaanii jecha كما دعيت زيادة إن شاء الله الباري يا رب الملك آمين ملكي كنت نجي يا رب الملك آمين تمكين الدارين يا رب الملك آمين فلا ديماج يا رب الرحمس فلا ديماج يا رب الرحمس منا كينا كتير كما جور مسجدا كينا تيجا يا رب الرحمن آمين ولمي آمين آمين ورأيسي مسجدا تيجا جور ربي تيجا جور يا رب سيدنا يا رب الرحمن يا رب الرحمن إيمان كامل يا رب المكين جادلوا يا رب المكين جادلوا يا رب المكين أكنت تجتي بريتني والنجيتني مفتدي ورمي رب العالمين اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك إيمانا كاملا يا رب الكريم بيتنا بينك يا رب كل بيتنا بينك يا رب كل بيتنا بينك ربنا يا رب كل جعلنا يا رب الكريم جعلنا يا رب الكريم ربي سيكون يا رب جنوبوني آمين يا رب تكفي سكين يا رب تنوفوني تكفي تكفي يا رب جا سبريلا يا رب تنوفني جا سكا كرتيالي يا رب تنوفني جا سكالي يا رب تنوفني زيل يا رب فاطمة نوفني جزاكم الله خير الجزاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Kita saudara semua polisi kena Ustaz Hamzah dia akan sedang tadi semua dalam ini sebelum saya barang yang harus dijual mana kita saudara berarti tidak lagi masalah dalam ini masih cukup baru dia harus datang ke tidak polisi kita amat dekat siso yang lucu sangat boleh kita teruskan dulu barang yang harus berada agar semua boleh tidak ada agar dari yang dalam bergabung agar tiga lucu polisi kita agar tiga kau tapi azutan nakesari wanu dari khidmatan baga agarte hujjat baga nuduf sexual baga itas agarte guyana guyana preskenati guyana modu da baisani agarte bismu kitab agarte wani hidul achke sajira an indune jada an agarte indune jada abdi sene chakalle era ko wadi mujid kana sunni duru anwat agarte rakwa dada fiyata fulani bi marhatan abdi gudena rakwa sunni Bismillah, pemohon dari abdi berkena. Ada surat berkata, doa agar kita Bismillah sebelum dari tetap di mana esa batani. Kita sudah berkata dari kita abdi dengan kita kita dengan abdi Yesus. Abdi dengan sewa kasih pemohon dari orang kita orang orang abdi. Dengan kita dengan kita kita saya kita abdi. Sabaran kita sabaran barang kita abdi. Warna kuning yang bisa tahu. Dan itu nih orang sekali kita sekarang boleh kita orang kita kita fuda sudah. Rabbi akan saya tahu. Ini khairi kepada kita Bismillah khairu. Fuda sudah ada sekali Rabbi bahasa sudah ada. Abdi buta itu berbeda. Kita mana lagi kita dah, kita mana lagi kita dah. Kita mana kita yo tadi bisnis mana cakap jual, kaita cakap jual. Wari kita dah sudah pasti lewat agar tadi. Kita mana lagi kita dah, kita dah dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu malu romo, jirtu
paasteris ta'ee akka nama amantaa kiristaanaa hordofee fudhadhaa. Isin eebbisaa, Maamadiin isin eebbisaan simattu? Haaya. Eebba duragaa kabajamoo seerri waaqayyoo gurgurtaa qabanii biyya keessaa sudhanii dhufan as biyyuma keenyaa keessaa suudhanii waayuudhaan hundumti keessanii ilmaan Oromoo magaaladaadhaan dhuftanii bagaa odeessa keenyaa soodanii haafnee godhan argamtanii jedha. Maammee ni fakkeenya guddaa guddaa dargaggoodhaaf nagaa amantii. Kanaaf fakkeenyummaa isaarraa kitaaba isaa bitanii dargaggoon akka dubbistan dabalumaan akka ilmoo Oromoo tokkottis affeeruu barbaada. Dabalataan waan biyya keessaa ta'aa jiru rakkoo masgiida uumuu, masgiida diiguu, kana amantaalee biraasanii ilaalchisee asii akka of eeggannaa goonuu yaada tokko kennuu barbaadaanis maali? Warri diinaa akkamii kanaan afaan waldee barbaadu waan ta'eef nuyi amantaadhaan gargar qoodannoo Oromoon amantaa walii waliif hin kabaja. Oromoon amantaa waliitiif of eeggannoo godhaa. Diinni garuu akkamii afaan waldeeruuf keessattuu Oromummaa akkamii jibbuuf warri kanaan qabatanii waan dhagoofa jiru. Sanarraa of eeggadhaan isin jedha gabaabsee malee sadarkaa kanaaf akka mataa kiristaanaan kadhannaa godhaa waliin jedhaanis adda. Okay? Maqaa Waaqayyoo Abbaa, maqaa Waaqayyoo Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin guyyaa har'aa kana ni eebbisinaa, sagantaa kana ni eebbisinaa. Obboleessa keenya Maammed Daqsiisoo kan waan kanatti dadhabee milkii akka argatuuf maqaa Yesuusiin akka inni eebbifamu, wanti inni hojjete, wanti inni dadhabe kun akka inni ija godhatu maqaa Yesuusiin kadhannaa. Kan eebbifameef haa ta'u. Sagantaan kun jalqabnee haga xumurruttis ogummaadhaan, tokkummaadhaan, milkiidhaan akka xumuramuuf maqaa Yesuusiin sagantaa kana nan eebbisaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutiin. Ameen. Egaa sagantaan keenya ofishaalii jalqabuu fi jalqabnee jira irratti kabajamoo ajaa'ibaaloo miseensa paarlaamaa duraanii riippaabilikii keenya kabajamoo ustaas Ibsaa, kabajamtoota keessummoota isaan waliin biyya dhufanii, kabajamtoota gaazexeessitoota OMN akkasumas gaazexeessitoota walumagala, kabajamtoota artistoota, kabajamtoota abbootii amantaa Abdii Siinqee akkasumas kabajamtoota keenya fi qarreen Naayiroobii hunda dursa gabaabatti sagantaa akkana bareedaa haalaan miidhagaa ta'e kanarratti walitti nu qabeen isin jedhe. Egaa taansuudhaan akkuma aadaa fi duudhaa keenya ganamaatti sagantaa keenya eeguma baranneetu jirra. Taansuudhaan immoo jalqabarraa jalqabee gaafa sagantaan eebba kitaaba kanaa dhufurraa jalqabee haga guyyaa har'aan tanaatti dadhabnee hifannee beelooynee dheeboonni osoo hin je'in mudhii hidhachuudhaan akka waan isaaniitti fudhatanii sagantaa kanaa milkeessuudhaan haga guyyaa bareedaa kanaan tiim hobbii yeroo takkanaaf galateeffadha. Tiim hobbii. Egaa dhiifama Orfolchaa gidduutti kan argaman gaazexeessitoota OMN qofa osoo hin taane yookaan akka miidiyaa waliin qofa osoo hin taane keelloonis jira jedhanii dhiifama Orfolchaa akkasumas miidiyaaleen birootillee jiru, ogeeyyoonni garaagaraa kan miidiyaa garaagaraa hojjetan jiru, yuutuubaroonnis jiru, akka abdiin shoofaa hundi keessanuu dhiifama Orfolchaa yoo dhimma maqaa keessan ta'uu baadhe isinin jedha. Isinummaan bashannanaa shaashambaa jechaa buhaaraa turuu hin fadhinaa malee sagantaan keenya ammarraa jalqabee kallattiidhaan jalqabeetu jira. Egaa taansuudhaan hara sagantaa keenya itti aanuuf yeroo itti tarkaanfannu sagantaa baga nagaan nuuf dhuftanii akka itti babbareeddanii sagantaa kanarratti argamtan jechuudhaan haasaa gabaabaa barsiisaa Hussein Baanataatiin isiniif dhiyaata. Haamileedhaan gara waltajjiitti ibsimadha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtu. Tole duraan dursee koree qopheessituu sagantaa kanaa bakka bu'ee dhaamsa anaa dhufu keessummoota geessuuf carraa argachuu kootii hedduutti gammada. Ittaansuudhaan kabajamoo Haaji Alii Waariyyoo, kabajamoo Shee Ibsaa Hasan, kabajamtoota gaazexeessitoota OMN fi akkasumas gaazexeessitoota keelloo miidiyaa akkasumas miidiyaalee garaagaraa irraa dhuftan, kabajamtoota sheekota keenyaa kan bakkee kanatti waamicha keenya qopheessanii bakka kanatti argamtan, kabajamtoota aartistoota keenyaa kan bakka garaagaraatti waamicha keenya qopheessanii bakka kanatti argamtan, akkasumas maanguddoonni qeerroon qarreen waamicha keenya awwaaltanii haala kanaan bareeddanii sagantaa kanarratti argamuu keessaniif akka koree qopheessituu sagantaa kanaatitti irra deebinee isin galateeffachuu barbaadna. Bakka nagaan dhuftanii anaa dhufu isin jedha. Guyyaa har'aa kun guyyaa gammachuuti. Kitaabni namni kitaaba tokko barreesse akka nama ilma tokko ilma bu'aa qabu ilma illee ilma osoo hin taane ilma bu'aa qabu tokko hawaasa tokko uumaa jedhetti ilaalama. Muhammad Deeksisoo qabsoo bu'aa bahii yeroo dheeraa erga barnoota sadarkaa tokkoffaa irraa kaasee muuxannoo qabsoo Oromoo akkasumas qeerroo Oromoo kan isa fakkaatan keessa darban addaa qabsoo hanga gaafa mirga hidhattoota akkasumas immoo mirga namoota lubbuu darbanii akka artistaa Haacaaluu Hundeessaa fa'aa dabalatee gaafa waltajjii irratti bahee akkasitti mirga namoota kanneen gaafatuutti bu'aa bahii keessa darbee bifa kitaabaatiin dhaloota kanaaf qopheessee jira. Isa kana immoo guyyaa kanaan gahuu isaatiif barreessee bakka kanaan gahuu isaatiif bakka gammaddee bakka guyyaa kana geetti jechuu ni barbaada. Itti aansuudhaan barreessaa Muhammad Deeksisoo asumaan afaan tokko as dhufee daqiiqaa takkaa hawaasa kanaan haa dhufu akka jedhu asumaan affeeree sagantaa kana booda jechuudha. Hedduu galatoomaa anaan dhufuu irra deebi'ee bakka nagaa dhuftan isinii jedha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtu? Akam jirtu? Isin jirra jechuudha dhabdu ani duunee jedhee barreesse isinii. Isin duunee jedhee barreesse isin jirraa dhabdu jirtu? Jirra. Tole baga nagaa dhuftanii waa bahii becekii roobaa fi dukkanaan hammaate rakkoon ilmaan namaa sakaatti hedduu keessa dabarree har'a geennee asitti ol ga'uu keenyaaf gammachuu guddaan qabaa. Baga nagaan dhuftanii kabajamaa ulfaataa gara boodaatti waliin deemu. Kanatti haasofnaa sagantaa keenya ummatti fufeetti jira. Barreessitoota keessummoota keenya kitaaba Duunee jedhu kan barreesse kun Muhammad eenyudha waan jedhu seenaa gabaabaa Muhammad hiriyaa isaa eenyuuf dhiyaata. Hiriyaa isaa Muhammad Mirgoo innis barreessaa fi akkasumas walaleessaa Oromoo qabdu keessaa nama tokko. Yeroo kitaaba isaatis eebbisiisee nama turedha biyya keessatti akkasumas biyyoota kutaa garaagaraa deemee eebba kitaaba Muhammadiitiif Dubaay irraa asirratti hiriyaadhaan walitti argama waan jedhanii gidduutti argamuuf Muhammad Duunee jedhee kitaaba barreesse kun eenyuu fi maal keessa ture waan jettu bifa gabaabaadhaan daqiiqaa muraasa keessatti dhiyeessaa jira. Kanaaf isa irratti jedhan garaagaraa tursiifata.
Assalamualaikum. Baay'ee nama sodaachiftu nama toltu miidhaginni keenya akkuma keenya jecha irraa abbaa galmoo dachiidha. Oromoo kan walii galtee kan coofte diin irraa balleeffatedha. Akkuma keenya kun baay'ee nama gammachiisa. Guyyaa har'a sababa cidhamaa maddaqii ta'uu hin geenye as gubbarratti badarratti hedduun jedha. Nuti hedduunillee akka nuti dhalanne baga gammadanii baga dhageenye Muhammadiin konkolaataa jechuun ni barbaada. Itti aansuudhaan amanee yoo ta'e Assalamualaikum. Bari wabate dufa, bari wabate dufa, bule wakate dufa, nifaisa, nimadesa, madafaye kukulesa, biftum bari tambaraka siesitum bari waka,
madeessa madaafayya qulqulleessa biiftuun barii kan barraaqaa si'eessituun barii waaqaa guyyaa haaraa fiduuf dhiiti waa jijjiirtee nu bariiti barii lafaa barii waaqaa raggaasiftuun murtii haqaa barii baraa wayin dhufee wayin kara kanaafi barri ofii madeessee ofii nama hodhaana bara tokko yoo kufnes bara tokko ni kaana jennee garaa bardhannee bara barri dhufee barri hamaan dhufee bayaagala daandii turree nutti cufee guyyaan dibimmisee nutti dukkanaa'ee biiftuun ormaaf dhufee gaaf nu golgolaa'e yartuun wal ijaartee gaafa nutti duulte maqaa nuun fakkaanne fiddee nurra turte aantee fi hiriyyaan hundi gaaf nun oodee mogoleen nu laafee jilbi nu hadoode lammiin itti abdanne hamilee nu buusee bara waraabessi guyyaan nutti yuuse gaafa gartuun firaa kan ishee nu cuftee diigan toomaa yeeyii marsitee nu dutte bitaaf mirga laallee nama of biraa dhabnus haalaan burjaajofnee qaamaaf qalbiin cabnus torba garaan dhaqee torba dhufnee kaanee rabbiif haa gadatu osoo du'an jedhan kunoo haddaan baane henduule ni jirra of duraa dhabdanii kan waan dhoysee tatin inni hinduule jennaan warri barbaaduudhaaf daangaa biyyaa ceetan rabbi si jabeessee deemsan akka dhifanne daandii siniif haqaa'ee osoo hin gufanne nagaa wal dhugeessii jechuun of dhaga'e kunoo galata isaa fidee waliin nu ga'e jiraachuu keenya arguuf bu'aa bayii dhuftanii warri asitti argamtanii anaa jiraatu jenne baga nagaa
Sagalee xiyyeeffannoo jirtu dhagaafii. Walaleessa gammachuu guddaa kana qabu ulfaadha walii walii jennaani. Egaa aarri guyyaan guyyaa aartiiti. Aartiin mul'istuu calaqqee saba takkaati. Keessattuu saba akka Oromoo saba guddaa cunqurfamaa dhiitamaa sarbamaa har'a ta'eef aartiin adeemuu fi mul'istuudha. Guyyaan guyyaa aartii waan ta'eef gosoota obboloo keessaa isatti akka walaloonii barreessitoota keenya dargaggoota keenya jabaadhaa jajjabaadhaa birootiinis fakkeenya ta'a dhaloota dhufuuf waan gaarii lafa taayaa warreen kaanis isaanirraa baradhaa isiniif jenna. Sagantaan keenya ammallee akkuma itti fuufetti jira. Waamicha keenya qabachuudhaan akka itti babbareedanii galma kana keessatti argamtanii sagantaa kana waliin hojjechuu keessanii galatooma ulfaadhaa jecha sagantaan itti aanu kabajamoo